Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo warroonni algaa gaafataa turtan kinoo amma qabadde isin dhufee jira. Algaa irraa qumsaaxinii biffee kontiroo irraa ta'ee sos maazanii illee ta'ee jechuudha. Wantoota isin barbaadan isin kinoo qabadhee dhufee jira. Algaan kun gatii madaalawaa ta'een jira. Yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa kee isiniif kennee jira. Lakkoofsa bilbilaa kiyaan keessan na dubbisuu hin dandeettanii. Keessan na dubbisaati meeshaa barbaadan na gaafadha keessan hin haasofna. Meeshaa babbareedaa akkana fakkaatu kana jira kinoo biffee irraa qumsaaxinii irraa algaa irraa jechuudha. Gatii madaalawaa ta'een baay'ee babbareedu. Isa biraallee Arabiyaa Majlisii bareedaa akkana fakkaatu kanatu iyyuu jira kinooti. Arabiyaa Majlisiin kun 45 afurtama illee hin jira 45 illee hin jira 30 illee hin jira 35 illee hin jira inni kun 40 bal'inni isaa jechuudha. Akkana bareedaa meeshaa babbareedaa kanneen yoo jaalattan ta'e keessan na dubbisuu hin dandeettanii ajajachuu illee hin dandeettanii gatii madaalaadhaan inni adiin kun algaan adiin kun 15,000 ka 20 illee hin jira ka 30 haga 35 illee hin jira. Algaa barbaadan jechuudha. Akkuma isin barbaadanitti ajajachuu dandeettanii qumsaaxinii illee akkasuma biffee irraa kontir biffee sos maazanii isaa sanirraa jechuudha. Akka barbaadan ajajachuu hin dandeettanii isin meeshaa babbareedaa akkana fakkaatu kanatu jira. Yoo barbaadan keessan na dubbisaati gatii isaallee kinoo keessan kana caalaa isinitti hima. Asumarraa footoo isaa kana jechuudha. Surushoot godhaati keessan na dubbisuu hin dandeettanii. Namoota baay'eetu na gaafataa ture keessattuu waa'ee algaatii fi biffee fi qumsaaxinii keessumaayyuu jara akkasiin na gaafataa turtanii kinoo amma qabadhee isinii dhufee jira. Akkana fakkaata isiniin jedha. Baay'ee babbareedaadha. Baay'ee namatti tolanii meeshaa babbareedaadha jechuudha. Anillee jaaladhee natti tolee jennaan isiniif waraabee isinillee yoo jaalattanii jiraattanii keessan na dubbisaati. Yoo jaalattanii jiraattan keessan na dubbisaati ajajachuu hin dandeettanii. Baay'ee babbareedaa baay'ee namatti tolanii. Ani garuyyuu gara kiyyaa baay'ee jaaladhee jira meeshaan babbareedaadha. Muyni inni irraa hojjetamullee muka bareedaadha namatti tola biffee babbareedaa kanneenii fi algaa bareedaa kanneen. Qalbiin keessan akkasiin jaalattu abdii qabaa. Yoo jaalattanii jiraattan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaati. Akkana jijjiiranii baay'ee bareedanii baay'ee namatti tolanii jaalattan jedhee yaada baay'ee waan bareedaniif jecha kinoo yaada gaafii keessan isiniif deebisee jira jedhee yaada. Namni baay'een na gaafatanii turtanii koomantii irratti koomantii nama baay'eetu iyyuu akkana fakkaata. Namoonni keessan na gaafatanillee nama baay'eetu iyyuu jira. Kinoo amma isinii qabadhee dhufee jira. Meeshaa babbareedaa kanneen keessan na dubbisaati. Bitadhaa mana keessanii galfadhaa isiniin jedha. Nagaa keessaniin algaa mijataa irra ciisuu dandeettanii qumsaaxinii keessan sooffanni keessan takka hin qoshoshin qajeelaan itti fayyadamuu hin dandeettanii qumsaaxinii bareedaa jechuudha. Akkaataa isin barbaadanii mitira lamaan ta'e mitira tokkoon ta'e akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Inni biraallee meeshaan keessan cabeen hin jiru wanta takka iyyuu qumsee biffee jechuudha. Biffee bareedaa kanneen akkaataa isin barbaadanii diizaayinii ofii keessanii barbaadanii filattanii jechuudha hojjechiifachuu dandeettanii. Gatiillee gatii madaalaadha. Baay'ee babbareedanii illee hiikaa baay'ee bareedaa ta'e maal kana qofa boota teessoo jechuudha. Teessoo nyaata yeroo nyaata irra nyaatanii jechuudha isa sanii. Inni kunillee saanii bareedaa. Kana qofa kinoo meeshaa babbareedaa meeshaa mana keessa jechuudha. Haala gaarii ta'een kinoo isin qabadhee dhufee jira. Kun saaniin kun saanii biddeenaati. Biddeen aynata lama biddeen xeefii adiitii fi xeefii gurraatti aynata lamaan akkana itti baasuu dandeettanii akkanatti jira. Baay'ee bareeda jechuudha. Aynata lama itti baafama jechuudha. Keessaallee ol hin baha inni kun. Keessaallee ol hin baha jechuudha. Keessatti illee hin deebi'a inni kun kuuwwanillee meeshaa akkana jiru meeshaa babbareedaa kanneen jechuudha. Namoonni jaalattan yoo jiraate iskiriishuut irraa godhaatii ergadhaatii gatii bareedaa ta'een gatii madaalawaa ta'een isinii binna. Meeshaa babbareedaa kanneen bitachuu warroonni barbaadan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Distii irraa ta'ee makarajii irraa ta'ee saanii faandishaa hiqqaa guutuu jechuudha. Sarviisii irra nyaatan makarajii aananii irraa inni kunillee ka saambusaati. Saambusaa qirtsii isin barbaadan akka isin barbaadan isinii baasa jechuudha. Akkana fakkaata baay'ee bareeda. Meeshaan isin barbaadan guutuun wanti hin jirre hin jiru. Kaasillee kunillee waxii aynataa itti baafama jechuudha. Cilfaa qaba hunduuyyuu cilfaa ofii qaba. Aynata gafeeta yoo qopheessitanii saanii garagaraa qopheessinaan hin jiru. Saanii tokkocha irratti baafachuu dandeettan jechuudha.
haala bareedaa fi haala mijataa ta'e kanaan aynata tokkochatti jechuudha. Isaanii tokkocha irratti aynata barbaadan baafachuu dandeettanii kana qofaa miti kana barbaadan kanaan addaallee baay'eetu jira. Isin ka barbaadan qofa bicha ajajadhaa malee isiniif bitamee isiniif qophaa'e isiniin jedha. Meeshaa babbareedaa kanneen meeshaa akkana jiru kanneentu jira asumaan jechuudha. Meeshaa babbareedaa kanneen warroonni bitachuu barbaadanii koomentii irra barreessaa. Meeshaa kana jaalatan koomentii irra barreessaati. Namoonni jaalatanii ammoo bitachuu barbaadan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Meeshaa babbareedaa kanneen isin qabadhee dhufee jira kinooti. Dhugaa dubbachuuf meeshaa kanneen osoo bitaa jiruyyuu namoonni biraallee namni jaalatu hin dhabamu jedhee isiniif waraabe jechuudha. Meeshaan kana caalaa babbareedaallee hin jira. Garuuyyuu bootaan sun nama hin waraabsisu warri sun nama hin waraabamu waan ta'eef isheedha nama waraabsisanii isin bicha meeshaa barbaadan meeshaa bitetu jira. Isa san gadi hin dhiisaa isa gadhiise san subscribe like godhuu bichaadhaan na bira dhaabachuun isa san ka barbaadan irraa isruushuuti gootanii keessan na dubbisuu hin irraanfatina. Maal kana qofaa miti meeshaa addaa qabadhee isinii dhufee jira. Haga boruuf iftaaniitiin na eegaa isiniin jedha. Isin ammoo kana subscribe like share gochuu hin irraanfatina. Asumaan isiniin jedha. Koomentii illee yaada qabdan irra koomentii barreessaa. Yaada qabaata yaada qabdan irra koomentii barreessuu hin irraanfatina. Sufraa babbareedaan kunniin akkana fakkaatutu jiraayyuu. Sufraan kunniin karaa kophooti illee ofirraa qabaa. Sufraa qofaa miti guddaadha yoo barbaadan xiqqaadhaan akkaataa isin barbaadan saayizii isin barbaadaniin jira jechuudha. Sufraa babbareedaa kanneen keessa ka barbaadan maratachuu dandeettanii. Ani isiniif bitaa isin ammoo subscribe bicha gochuun na gargaara.